Hojiilee misoomaa hedduu xiyyeeffannoon magaalaa Finfinnee keessatti hojjetameen Finfinneen magaalota Afrikaa kurnan keessaa qulqulluu keessummootaa fi jiraattota isheef mijattuu taasisuun danda'ameera. Laggeen magaalaa Finfinnee 76 keessaa muraasni isaanii misoomanii jireenya dhala namaaf mijatoo fi iddoo aara galfiis ta'aniiru. Laggeewwan hin misoomne balfa gogaa fi dhangala'aan faalamuun jireenya dhala namaa miidhaa waan jiraniif abbaan taayitaa eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee faalama kana dhaqqabsiisanii fi kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin marii taasise. Qooda fudhattoonni marii kana irratti hirmaatanis naannoo keenya qulqulleessinee hojiilee misoomaa hojjetaman irraa fayyadamuun murteessaadha jedhan. Namni tokko ayilaandii karaa irratti gatuu hin barbaachisu. Lafti keenya naannoon keenya qulqullaa'aa jira. Maaliif sooftii maan taane kiisii isaanii keechaayii fuudhanii waan lafatti gatuu baay'ee nama jibbisiisa. Isammoo waan ijaan arginu kana waan nama jibbisu waan miidhagu kana arginee itti gammachuu nu barbaachisa. Mootummaan amma han hojjechaa jiru laga qabbannaa sabaa darajaan jedhamu araadaan jedhamu seemisii hoolaalamu namumti fayyaadhafu dhibameen akka sukkaaraa kan akka giffiitii han jedhamu han mootummaan hojjete kanarra naanna'ee galgalaa ganama deeme baay'ee fayyaa hin argatee tayyaadan. Laggeewwan magaalaa Finfinnee hin misoomne balfa gogaa fi dhangala'aan faalamuun kallattii fi alkallattiin jireenya dhala namaa miidhaa waan jiraniif hordoffii fi to'annoo cimsuun cinaatti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechuun murteessaa ta'uu abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinneetti daayirektarri kabachiisa seeraa obbo Lammeessaa Guddataa dubbataniiru. Yeroo Finfinneetti ba'ee shaggar seenu gara gadii kana lafti isaa mijataadha. Shunkurtiin, timaatimiin, qaaraan wantoonni fuduraaf kuduraan hedduun achitti oomishamu. Fuduraaf kuduraan achitti oomishamu kun horiin achi oolu kun horii kana foon isaan nyaannaa aannan isaan dhunnaa itti fayyadamnaa jechuudha. Horiin furda turree laga qarqara oolu achi marga argatu achi bishaan argatu kun balaa biraa fidee dhufaa jechuudha. Karaa biraa fayyaa namaa irratti balaa biraa fidee dhufaa jechuudha. Mootummaan industiriiwwan faalama qilleensaa irraa bilisa ta'anii oomishaa fi oomishtummaa isaanii akka guddisaniif hojjechaa jiraatus gama kanaan komiin hawaasa biraa ka'aa jiraachuus ibsan. Industiriin warri naannoo faalanii gabaa irratti akka garaa gurguratan kun biyya guddate keessatti hin jiru waan akkasii. Ex industirii waa industiriin gabaatti yeroo mirtii isaa baasu yeroo oomisha isaa baasu akkam godheetu oomishee kan jedhutti ilaalamaa jechuudha biyya guddate keessatti. Naannoo miidhaa oomishe taanaan yoo inni 100 jedhee birrii 5 nurraan bitamu. Akka obbo Lammeessan jedhanitti faalama sagalee magaalaa Finfinnee keessa jiru xiqqeessuuf hojiin hubannoo uumuu kan hojjetame yoo ta'u faalamni sagalee dhaabbilee amantaa fi konkolaattota ammas qormaata ta'aa jiraachuu kaasaniiru. Abbootii amantii biyya kanaa yoo ilaalte yeroo baay'ee leenjii waamnee yeroo baay'ee hubannaa gahaa kennineef ofii keenya iyyuu miidhamaa jirraa achi keessatti yeroo barnoota kenninu sagaleen guddaan kun lakkaan nu miidheera silkiin keenya irree yeroo waamuun dhageenyu jedhanii yaada kennaa turan. Garuu Finfinnee naannoo kan jiran magaalaan Shaggaris Finfinneenis naannoo waldaan amantii gurguddaa jiran kun rafuu hin dandeessu, taa'uu hin dandeessu, waa dubbisuu hin dandeessu, nagaan qabdu jechuudha. Hojii gaggeessan abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee Dr. Isheetuu Lammaa Game isaaniitiin kaayyoon marii kanaa inni guddaan imaammataa fi hammattoo seeraa guutummaatti hojiirra oolchuuf kan yaadamedha jedhan. ህብረተሰባችን ቅሬታ የሚያቀርብባቸው የብክለት አይነቶች faalama garagaraa kan hawaasni keenya komii irratti kaasu keessattuu faalama sagalee fi faalama balfaa dhangala'aa kana booda hojii cimsinee irratti hojjechuu qabnudha. Dhimma kana irratti jiraattonni keenya komii kaasaa jiru. Finfinneen jalqaba pilaaniidhaan kan hin hundoofne waan taateef manneen jireenyaa fi daldalaa wal keessa makamee jira. Hoteelonnii fi manneen foonii tokko tokko sagalee guddaadhaan jiraattota guyyaa hojiirra oolan jeeqaa bulu. Balfa dhangala'aa fi industirii keenya irrattis wanti hojjennu ni jira. Imaammataa fi hammattoo seeraa bahe karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuuf waltajjii kana qopheessineerra.